bilbileefin jechuudha. Bilbila yeroon bilbiluu fi fayyoo anuu osoo deeminaa wayyaa naan jette. Maal jecha hartaan nagaayuu nan gaafanne bar. Osoo man deeminaa wayya jireenya kana keessaa naan jette. Maalin deebisaaf? Maalin deebisaaf isiniin jedha dhugaa. Baay'ee nama dhiba bar. Yeroo darbe mucayyoon tokko mucattiin suni osoo deemne nu wayyaa jetteetu lubbuu ishii balleessite. Guyyaa lama keessatti jechuudha. Kanaafuu yeroo baay'ee namoonni akkasii keessa isaanii yeroo guutuudha by the way. Keessa isaanii yeroo guutuu baqa garmalee keessa isaanii yeroo guutuu innis ta'e wanti ta'e baqa wanti ta'e warra rakkinaa mitiiree silaayyuu kan nama deemsisu biyya lafaarra yeroo keessa isaanii guutu obsanii yeroo dadhaban akkas jedhu. Yeroo darbe viidiyoo akkasii hojjedheera namni akkana yoo jedhee nama beektanis yoo ta'e miidiyaa irrattis yoo ta'e ilaaluu qabdu gaafachuu qabdu irra deebitanii gaafachuu qabdu callisuun qabdanii jedheen ture. Garuu ana kallattiidhumaan na qaqqabechuudha. Nagaan Waaqayyo isiniif haa baay'atu hordoftoonni eebbaaf beekoof tuubii nagaa koo galata Waaqaa ta'u. Viidiyoon kun haadha eebbaadhaa fi kan hojjedhe akkana viidiyoo kanaan hojjedhe karaa yuutuubii gadhiisi jedhee jechuunis yaada kiyye jechuudha. Isin hundi keessanuu yaada kanarratti yaada kennaaf isiniin jedha. Dhugaa Waaqa akkas jetteen beektu. Abadan akkas jetteen beektu. Torbee lamaan kana jechuudha. Yaa torbee sadii natti fakkaata torbee sadii wayii ni fixa. Eebbuun dhukkuba. Bifuma kanaanuu taatee fayyaashii yeroo taatu manni sun fayyaa qabasii hinaasa'usi waan baay'ee hojjetu dhiisanii jechuudha. Garuu bifuma kanaan immoo taatee haaluma kanaan immoo jirtu dhukkubni garaagaraa yeroo ishee dhukkubu baay'ee dhiphina irratti dhiphina jechuudha. Dhugaa Waaqa himachuu hin dandeessu kana sana hin jettu. Kanaaf jecha torbee sadan kana keessa waanuma akka dhukkubaa mana yaalaas geessanii turan yeroo darbee wanta godhamus godhanii amma garuu hin dhiisa jedhanii manattis hin yaalu qorichoota garaagaraa fidanii yaalu mala garaagaraatiinis akka oksijiiniin ittiin hir'anne kanaas hin taasisu manuma keessattuu. Garuu har'a dhugaa isiniin jedha har'a bilbilee jechuudha. Yeroon gaafadhu anoo fayyoo osoon kana keessaa deeminaa wayyaa jette jechuudha. Eebbaan afaan mashii keessaa baastee nanne jechuudha. Nanne amma yeroo kana keessa namni waan akkanaatiin hin qoosamu qaba. Waan akkanaatiin hin qoosamu rakkinni baay'ee yeroo nama guutu namni waan baay'ee dubbata. Garuu an hin beeku dhugaa Waaqa jechuun waan jedhuun na wallaalee dhiisa akkasiin jedheeni ani yeroo sanatti jechuudha. Kanaaf isinillee dhugaa Waaqa akka gorsitanii dhuguma isiniin jedha yeroo baay'ee nama dhukkubsaturra nama dhukkubsachiisutu miidhama. Kun beekamaadha. Kun saayinsiima beekamaadha. Namni dhukkubsachiisu baay'ee ni miidhama jechuudha. Yeroo baay'ee dhukkubsachiisa taanaan immoo saayikolojiin isaas hin miidhama jechuudha. Saayikolojiin isaallee dadhabaa deema. Sammuun isaa dadhabaa deema. Dhugaa Waaqaa isiniin jedha. Kanaafuu jechuun yeroo hundumaa hirriba hin raftu, yeroo hundumaa hirriba raftu hin eegdi keessattuu yeroo akkana dhukkubni dabalatamoo dhukkubu immoo hin eegdi jechuudha. Hargansuu xiqqaataa qilleensatu xiqqaataa kanaaf teessee eegaa bultii maal taati jettee jechuudha. Kanaafuu namni tokko immoo hirriba hin rafu taanaan mee isinuu beektu duratti yeroo hirriba fa'aa hin rafne akkam sammuu keessan isin dhukkuba guyyuma tokko jechuudha. Guyyaadhuma tokko onlaayinii irra osoo teessanii osoo isinitti bari'e ganama akkam isin godha sammuu keessan annan beeka jechuudha. Guyyaa baay'ee hirriba malee natti bari'ee guyyaa guutuu akka mataan koo baqa bulbulaa wayii keessa guute akkatti juuna jedhetti oola jechuudha. Garmalee guyyaa sana guyyaa akkasiifaa baay'ee na aarsa. Garmalee na aarsa. Nama nagaatti na aarsa.
uummata mana keessaa hundumatti na aarsa. Dubbii namaa hin barbaadu, kan namni natti dubbatu hin barbaadu. Maaliif beektu sammuu koo na dhukkubaa jira jechuudha. Kanaaf ati eebba kun immoo dhuguma isiniin jedha yeroo baay'ee hin raftu, hirriba hin qabdu. Ammanayyuu dhugaa waaqatu ishee gargaaree dhaabbattee deemtee nama faana haasoftee maal jetti malee akka jireenya ishiitti kan kuuftudha isheenuu jechuudha. Wajumaan kan kuuftufa kan isheenuu dhukkubsattudha. Garuu immoo waaqni dandeettii tokko immoo kenneeraafi akka isheen dandamattu immoo kenneeraafi waan tokko yeroo namaa kennu akka hin dadhabamnetti namaa kenna jedhama mitiire. Akka hin dadhabamnetti waan hin danda'amne namaan kennu jedhama. Kanaafuu dhuguma dubbachuudhaafi baay'ee na gaddisiiste. Baay'ee tokko na gaddisiiste jechuun Waaqayyo garuu beekaadha guyyaa qabasii waan hundumaa haala kam keessattuu nama hin dhiisu. Ana garuu baay'ee tokko na gaddisiiste isiniin jedha. Kanaaf mee hundi keessanuu dhugaa waaquma kadhadhaa fi Waaqayyo nama qajeelaa tokkoof hin dhagaa. Ifin nama tokko oolchuu miti biyyayyuu ni oolchaa. Yeroo baay'ee jechuudha. Kadhannaa keessanii yaadadhaa. Warreen itti dhiyaatan immoo gorsaan isiniin jedha, jajjabeessaan isiniin jedha, biras dhaabbadhaa. Waan isheetti hir'atullee karaa garaagaraa jechuudha ilaalaa. Warreen waan isinii laaffisee waan isinii kennee waan tokko qabdan illee dhugaa waaqa gargaaruu kana duubatti hin jedhina. Wanti barbaachisu baay'eetu jira waan ta'eef waan isinitti dhaga'amin ilaalaa gaafadhaa dubbisaa keessaanii isiniin jedha. Dhugaa baay'ee tokko na gaddisiiste. Baay'ee nama rarte miskiina garraamiidhamu. Garraamummaa qofa miti akka gowwummaas namaa gowwamte jechuun baay'ee tokko namaa yaadurra garmalee akka gowwaadhas keessi ishee jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu dhugaa waaqaa gaafadhaan dubbisaanii waaqas kadhadhaa fi sammuu ishee ammallee akka jabaatu, lapheen ishee akka jabaatu, akka isheen abdiin kutanne keessattuu akka abdii hin kutanne abdii kutannaadhaanii waan tokko illee hojjettee of akkuma kana dubbatte waan tokko jennaan baay'ee rakkisaadha jechuudha. Dhugaa waaqaa baay'ee ulfaataadha. Amma isuma isheen jiraattee ijoollee kanaan mucaa kanaa fi isa isheen amma lubbuudhaan jiraattee ol qabdee gadi qabdu kanallee wayyaaf dhugaa waaqa jechuun namni yeroo waan ta'e dubbatu seexanni immoo keessa goree wanta sana akkati mirkaneeffatu akkati hojiirra oolchitu si taasisa waan ta'eef yeroo baay'ee dubbii afaan ofii akka kiristaanaatti akka ani beekutti jechuudha dubbii afaan ofii hin filata jechuudha namni jecha gadhee akka ofirratti hin dubbanne kun hin eeyyamamu jechuudha. Kanaaf akka tasaatee jecha badaa tokko jecha gadhee jecha ulfaataa yoo ofirratti